Akkam jirtu hordoftoota YouTube kootii guyyaa har'aa kana viidiyoo biraa qabadhee dhiyaadheera. Viidiyoo kanarratti kanan argisiisuu barbaadu namni tokko akkaataa kamiin akka external battery power fi MPC waan drum pad akkaataa kamiin akka wal qabsiisee itti fayyadamuu danda'u irratti dubbachuun barbaada. Viidiyoon koo baay'ee gabaabduu taatee yaada. Akkuma iddoo kanatti argaa jirrutti external powering kun waan baay'eedhaaf nu tajaajila. Meeshaa kana duwwaa irratti miti. Eenyuyyuu laaptooppii isaa irratti fayyadamuu danda'a. Bilbilaaf yeroo tiriippii garaagaraa goonu karaa salphaa ta'een konkolaataa keenya keessatti humna guddaa qabaa. Yeroo dheeraadhaaf humna baatee deemuu danda'a. Kanaafuu namni kamiyyuu aksesarii biraa irrattis fayyadamuu danda'a. Anaaf garuu yeroo kanatti akkuma iddoo kanatti arginutti kanan itti fayyadamaa jiru MPC waan drum padidha. Wanti kuni drum pad jechuun waan dibbeen irratti taphatamu yookiin tireeningii irratti godhamudha. Akkaayitu oomishee baasee waan kana 2020 kan inni gabaarra oole. Meeshaa kana kan barbaadetti konkolaataa koo keessatti iddoon barbaade fuudhee deemuuf akkana gargaaruuf baatirii eksternaalii ta'e tokkoon argadhee wal qabsiisee akkuma iddoo kanarratti ilaalaa jirrutti wanti kun effectively hojjeta, sirriitti hojjeta, rakkina tokkollee hin qabu. MPC koo kana gara daqiiqaa 20-30 yoon baatirii kana chaarjii godhee sa'a 6-7 itti fayyadamuu hin danda'a rakkoo tokko malee jechuudha. Kanaafuu kana jechuun ammam akka baatiriin kun humna qabu nutti argisiisa. Karaa salphaa ta'een kan inni wal qabachuu danda'u akkuma iddoo kanatti arginutti waayirii xiqqoo tokko qabaa. Sanaan booda baatiriidha. Wanti ittiin wal qabsiisnu bukkee kanatti akkuma viidiyoo irraa ilaalaa jirrutti waan akka stiikarii wayiitu jira. Raabar stiikariidha. Wanti kun jidduu lamaan isaaniitti erga wal qabateen booda karaa salphaan attaachi walitti ta'a. Baay'ee cimaadha qabannaa irratti. Kanaafuu haaluma kanaan akkaataa kanatti wal qabsiisnee itti fayyadamuun salphaadha jechuudha. Kan jabeessee dubbachuu barbaadu wanti kun laaptooppiidhaaf, iPadii keenyaaf akkasumas immoo konkolaataa keessatti yeroo karaa deemnullee karaa salphaa ta'een humna elektirikii gahaa argachuu iddoo hin dandeenyetti baay'ee murteessaadha. Gara sa'aatii 6, sa'aatii 8 waan akkasii kallattumaan erga paaworii gooneen booda fayyadamuu dandeenya rakkoo tokko malee. Egaa kana fakkaataa. Galatoomaa. Laayikii, sheerii fi sabiskiraayibii gochuun hin irraanfatinaa jechuun ergaa koo yeroo hundumaati. Amma viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti turtii gaarii. Baay baay.